Nuduun jifannoo cucculuqa cuunfaa obozooni hibbaa umnadda cibra soddombooro hadeenga saganta heenka dhufirraatti saniif dhiyeessin jenni san dhageessimna hawdu hangurri tambuus angalma Oromooti. Irreef abdii sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooni hibbaa umni addaa cibraan soddombooro cabdii biyyaa jedhu warri umnadda Oromiyaa jedhe ofii yaama ijoolleen dafe du'a Oromiyaa jettu poolisii dilee war jedhaman ka uummati saree magaalaa jedhu waan qabcufa walii guuruun garaa nagumee dallu umnadda cibra soddombooro cabsuuf saganteeffameerraa bobbaafamu wanteen Oromiyaa abdiin sabaa gootummaan dur dhaabbate aamilee xiiqiin guutamte tarkaanfiirraa fudhate jumlaan buxe baasee dhaadannoo akka bulchiis godin Booranaa jaarso boruraroo guyyaan tokkochum kan buudhoon malkaa halluu cireen halluu dirree laaqanii halluu lamaan irbaati malkaa gubaa warri nam sadii lolii daqiiqa sadii baqii kiiloomeetir sadii jedhe fuul feesbuukii isaa irratti waxamajjii sadii maxxanse urjiiwwan lolaa leencichi bosonaa cibraan soddombooro deebii gabaabdu kennu walti nu argan jedhe dhaadannoo isaa xurii qeencaan qisee galaan daawwan naqe salphis jeneraal Baacaa Dabaleefa harda liiban magaal nageelle soddombooro cabsuuf harka dhaanachaa olte guyyaa adii gaddaan itti dukkaneesse. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooni hibbaa umni addaa cibraan soddombooro caamsa 28 bar 2021 godin Gujii Ba'aa aana gumee dallu waraan gabroofata Itoophiyaa dhibbi ja'a ol taate kan maqaa sahatta obootiif bobbaate. Ganda bulbul iddoo addaa Boojii Gaambeellaa jedhamu tarkaanfiirraa fudhateen jabattalumaa yojjees 11 madoon adabee jira. Haaluma wal fakkaatu wobiin Oromoof Oromiyaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooni hibbaa umni addaa cibraan soddombooro loloof irraa ittisuu jabeesseetti fufuun caamsa 29 bar 2021 aanum gumee dallu iddoo addaa Laambaarki jedhamutti loltuu sirna tortora nafxanyaa hawal guurtee tarkaanfii ilaalessa irraa fudhate 8 battalaatti ijjeese 5 madoon adabee jira. Ittun fufuun leencichi bosonaa lolis cabsuuf aggaammatam gootummaan goggosse dur dhaabbachuun caamsa 30 bar 2021 aanum gumee dallu bakka addaa Irrees Malisee yookaan neetwoorkii jedhamutti loltoota Empire bututtuu Itoophiyaa tarkaanfii guggubduu irraa fudhateen akka bokkaatti roobse 10 battalumaa yojjeessu torbammoo madoo dandammi hin qabneen adabee jira. Jajjabduun akka sibiilaa didiqqoon onnee biddaa ammallee ittuun fufuun loloof irraa ittisuu caamsa 31 bar 2021 jaanjoftuu ilmaana biyoota aanum gumee dallu ganam aan bakka addaa Irrees Malisee jedhamutti tarkaanfii jajjabduu irraa fudhate loltoota gabroofata Itoophiyaa kan 10 battalumaa du'aayyoo godaansisi jaammoo madoon adabee jira. Ammallee guyyuum kan galgal saati 11 irratti lol weerartoota ilmaan Abiyyii waliin taasise 9 battalumaa yojjees 14 ammoo madoon adabee jira. Bifuun wal fakkaatuun ijoolleen lolli warraaqoosaa waraan gabroofata bakkaa bakkaan rukutu buuffisiiste qacoon dhaachaa oolte malkaa halluu tarkaanfii irraa fudhateen 2 battalumaa yojjeef 3 ammoo madoon adabdee jira. Lol jajjaba walirraa cin hasabboontotaaf uummata bal'aa yaaddootti buusi jabeessite gootummaan dur dhaabbachuu wobii sabaa wanteen Oromiyaa waxamajjii 1 bar 2021 aanum gumee dallu malkaa halluutti ganam saati 12 jaama mul'atti hin qabne leelliftoo sirna burkutaa'ee irratti tarkaanfii fudhatte. Lolaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo umni addaa cibra soddombooro bakka addaa cululu jedhamutti guyyaa adii sa'aatii 6 daqiiqa 30 tarkaanfii dhukkubsituu irraa fudhate loltoota gabroofata Itoophiyaa leelliftoo sirna tortoraa 13 battalumaa yojjeessu 17 ammoo madoo dandammi hin qabneen adabee injifannoo guddaa culluxuu galmeessee jira. Guyyuum kan galgal sa'aatii 10 daqiiqa 20 irratti lol taasise loltoota gabroofata Itoophiyaa ammallee 8 du'aan adabuun 11 ammoo madeessee jira. Irreef abdii sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo ammallee jabaatee loloof irraa ittisuu ittuun fufuun guyyuum kan lol birmannaa cululuu irraa deemti iddoo addaa Biyyaadii jedhamutti tarkaanfii haxee irraa fudhateen loltoota gabroofata Itoophiyaa kan 3 hojjeessu 2 ammoo madoon adabee jira. Lol jajjabaaf dadhabsiisa guyyaa 5ffaaf waxamajjii 2 bar 2021 galgal sa'aatii 10 haasee akka 12 cibra soddomboorootiif waraana shororkeessitoota PP godin irraa bobbaatu waliin taasifame aana gumee dallu malka uwwoolee umni addaa cibraan soddombooro loltoota gabroofata Itoophiyaa 7 battalumaa yojjees 5 ammoo madoon adabu madoon hospitaal garrii udatiitti yaalamu maddeen keen ifoomsanii jiran.
lol kan keessatti ajajaan umnadda Oromiyaa hamagal mooyyalee irraa dhuf nami maqaan isaa Shaambal Gaashawuun jedhamu woboon ijjeefamuun woboon Cibra Soddombooroo injifannoo guddoo cululuxxuu galmeessee jira. Bifum wal fakkaatuun osoo addaan hin dhaabbatin lol nami maan dhaga'uuf deemne jedhe wal gaafata haguyya jaaffaaf deemu jiru waximajjii 3/2021 urjiiwwan lolaa qaanqeen gam kibbaa tarkaanfii waloo Cibra Soddomboorootiif Cibraan Odaa Doolaa fudhateen injifannoo guddoo cululuxxuu Hadiinaa Rifaatuu Hafiraamaadeef gammachuu galmeessee jira. Urjiiwwan lolaa leencoti bosonaa umni adda Cibra Soddomboorootiif Cibraan Odaa Doolaa tarkaanfii aleellaa diinkalee aana gumee dallo ganda malka gubaa bakka addaa malka uwwoolee jedhamu Cibraan Soddombooroo lol marroo lamaatiin buuffisiise. Adoo isiin ammallee birrattu ittum deebisuun bakka malka roqaa jedhamutti barraaqsaati 12:40 irratti aleella tasaa isiin ofirraa qubin qabneen baharkatti buusee dimimmis guyyaase uradhoote 800 geet baaruu daammacheesse walumirraa fuudha akka taphattoota kubbaa rasaasan oliif gagguggusaa funnaanti fuudhee dabreen baraarudduu ilmaan abiyyi aleella bahakkaa qacaleen kibbaa akka tasaa itti buufteen hadhibbaan lakkaamte madoof jira marsee galaanan naqu nyaachi galaan daawwatiif sooratti godhe quubse. Oofum dur odogussuu aga malka shukkittiitti lolak bokka cabbiirroo Odaa Doolaa waximajjii 3 qof lol bakka tokkootti loltoota gabroonfata Itoophiyaa 200 ol du'aaf madoon hojiin al tochee jira. Gammeeshatiin kilaashii akaama 22 hidhannoo guutuu waliin biikkeen milan borsa duddaa meeshaa xixiqqaa hedduu booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolche. Loli jajjabaan guyyaa jaaffaa kun jabaatee ittiin fufuun ilmaan abiyoot kibba Oromiyaa godin Gujii ba'aa wobo zoonii kibbaa humna adda Cibra Soddombooroo cabsuuf bobbaate hedduu lafirraa xuruur guyyaa hanqa qalloo wabii sabaa iddituun aksoosaa loltuun akkanniisaa urjiiwwan lolaa humni addaa Cibraan Soddombooroo konkolaataa paatroolii 5 koloneelii maqaan isaa yeroof hin beekamne keessatti argam kameesha waraanaa guddaa Zuudi 23tiin arjabe ambulaansiin tokkeessatti argam magaal nageellee irraa gar magaal bulbulii dirqam baalchaa irraa fudhatee sila dudduuba rukutuu deemu dammaxxuun abdii sabaa warri qaroo fagoon laf gartu Cibraan Soddombooroo inni nu haxxe baksadiitti deem paatroolii tokko konkolaataa Zuudi 23 hidhatee deemu walumaa galaatti loltoo 50 ol ajaja sadarkaa koloneel dirqama baalchaa irraa fudhatee imaluu jirta balatee yoo du'aan adab injifannoo guddoo cululuxxuu galmeessee jira. Ittuun fufuun abdii sabaa guyyum kan galgal saati 12 ambalol guyyaa baqate kaampii galte kaampii bulbulitti seenuun tarkaanfii irraa fudhate shambattalaayyoo jee 3 madoon adabee jira. Waximajjii 4/2021 guyyaa 7ffaaf abdiif galchanni uummata Oromoo gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humni addaa Cibraa Soddombooroo haampuu malkan ruute irdeebi'ee haftee barbaadu lambattarumaayyoo jeesu ammallee galgal isii reef awwaalachuu jirti loltoota gabroonfata Itoophiyaa dhunkuruurte ciifte tarkaanfii irraa fudhateen hedduu isii du'aaf madoon adabee jira. Walumaa galaatti waardiyaan Oromoof Oromiyaa gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa urjiiwwan lolaa humni addaa Cibraan Soddombooroo duula abdii kutattoo PP waraan qabdu guutuu godin Gujii baatiif godin Booranaa keessa walii guuruunis cabsuuf yaadde gootummaan dur dhaabbate. Qawweetiin ijaarama afaan qawweetiin diinne Oromiyaa walabaanii ijaarraa irreef wabii sabaa didiqqoonnee ibiddaa urjii lolaa gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humna addaa Cibra Soddombooroo irraa gadaan gada xumur gabrummaa injifannoon uummata Oromoo foraa bulaa deebana. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'u kaka'umsaa fi dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mara dandali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundi ejjennaa miila isaati. Kanaafuu eessattuu hin daangeffamiin waa gochuu dandeessa. Namni eessatti si gabroomsee sammuu kee qabate hin jiru bilisa taateetu saba bilisa baasuuf deemtaan kanaachi ka ofiiyyuu bilisa hin baane ofii bilisummaayyuu hin qabne ofiiyyuu waa gochuu hin dandeenye sabaaf waa godhaaf sabni nurraa waan abdatu jechuudha. Akkaataa kanaan eebbifamtan har'a.
kanuman sinin jechuu barbaada haasaa hin dheeressu jedhee haasaa sinitti dheeressee baga ittiin sin gahee gara dirree lolaatti dhabobbaatu dirree lolaa keenya immoo bakka amma jirru kana qofaa irratti murtaa'uu hin qabu goleen Oromiyaa bal'oodha lafa Oromoon nu barbaadu hedduutu jira achittidha sochoona bagarra geessanii bagarra aantanii baga ittiin sin gahee jajjabaadhaan siniin jedha ammanuman qaba fayyaa ta'a. Eebbifamtoonni jaallan zoonii lixaa horroo guduruus dirqama keenya jaalalaan itti seenne fedhii fi onnee guutuun raawwachaa wareegama yookiin bilisummaa jechuun waadaa seenuun dhaadannoo fi dhiichisaan sagantaa eebba isaanii bareechanii oolaniiru.
Tumura irrattis uummanni keenya akka sabaatti lakkaa'amuun hanqatee biyya isaati irratti akka galtutti herregamuun daran jabaatee itti fufuun hanga har'aa aarsaa qaalii kafalchiisaa jira. Kanaaf uummata Oromootiif qabsoon hidhannoo fala filannoo hin qabnedha. Haqa buqqattee tufuurra haqa alanfachuutu miciraanee ejjennoosi keessatti biqilcha. Haqni Oromoon barbaaduu fi haqni inni akka sabaatti sarbame tokkicha. Innis mirga abbaa biyyummaa isaati. Sirna ittiin bulmaataa isaati. Kanaaf nuti waraanni bilisummaa Oromoo hanga Oromoon biyya isaa irratti kabajaa isaaf malu argatutti hanga hiree mataa isaa murteeffatee biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'utti tarkaanfii nuti afaan qawweetiin fudhannutti fufa. Mootummaa afaan qawween dubbatuuf deebiin isaa qawweedha jechuun eebbifamtoonni waboo zoonii lixaa kan